gammachuu isaanii keessaa osoo hin bahin cidha qopheeffatanii torbee ta'eera torbeetti kaapiteenota sana kaapiteenii isheenis kaapiteenii innis kaapiteenii warra ta'anii barariisaa xiyyaara cidha godhatanii jechuudha. Cidha isaanii akka maalittidha cidha akka kana qophaa'ee hin beeku baay'een keessan argitaniittu cidha dooktarii ilma dooktar Warqinee Gabayyoo fi dooktar Tafariidha abbaan ishee abbaanii misirritti immoo jechuudha. Eengadda balaa konkolaataatiin abbaan ishee naannoo maqiitti lubbuun isaanii darbe. Baay'ee tokko waan nama gaddisiisu jechuudha. Cidha isaanii gammachuu cidha mucaa isaanii irra osoo jiranii jechuudha. Akkan kunoo otoo miira cidhaa keessaa hin bayini abbaan ishee akkasitti boqotanii jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisu dhugaa dubbachuudhaaf cidha isaanii miiliyoona 300 kan xumure jechuudha. Cidha sana ilaaltanitti miti daandiin cufaa ture sa'aatii muraasaa fi amma misirroon darbanitti bakka maal siniin jedhan sinitti macidha akka kanaa hin jiru. Deebii isaanii irratti ilaaltanitti gaafa deebi'anii cidha sana hunda isaa ilaaltanitti miiliyoona birrii meeqa baase birrii miiliyoona 300 miiliyoona 3 miti miiliyoona 30 miti miiliyoona 300 cidha fixee namni ajaa'ib jedhee cidha sana jechuudha dinqisiifatee waan hunduma isaayyuu dinqisiifachuu irra darbee namoonni baay'een immoo baay'ee gammadaniirus because ijoolleen sun lamaan misirroonis barariisaa xiyyaaraati xiyyaara kan balaliisudha isheenis xiyyaara kan balaliistudha kaapiteenota jechuudha. Achiin egaan beektu abbaa dooktar Gabayyoo Warqinee hin beektu abbaa misirroos hin beektu namoota gurguddaadha qaama mootummaati namoota baratanidha. Egaa walga'ee kun hunduu namoota akkasii ta'e cidhni kun baay'ee beekamtee ajaa'ibaa ta'e namoonni biyyoota garaagaraa irraa affeeramanii dhufanii har'a garuu jechuudha kaleessa awwaalaman jechuudha abbaan misirroo. Namni maal jedhee kanarratti jechuudha namoonni tokko maal jedhanii ijji namaa gaarii miti waan guddaa tokko yoo mul'istee ijji namaa nama nyaataa ijji namaa bareedaa miti ijjuma namaa tokkana godhee warreen jedhanis jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf garuu waan adda ta'e tokko gaafa hojjettu bakka ija namaa keessa seenta ija uummataa keessa seenta jechuudha. Cidha akka kanaa hojjetamee hin beeku cidha akkanatti bareedee hojjetamee hin beeku. Waraabbii viidiyoo isaarraa kaaseeyyuu ajaa'iba jettu akkamitti akka waraabame bakka intiniidhaan cidha sunillee intiniidhaan fa'aa waraabame maanni isheen asii olii si gadi waraabdu sun kaameraan ishee akka diroonii sun jirti miti kaameraan ishee akkana deddeemtee waraabdu suni bakka addatti dabarsu maamanuu ilaaluu jalqabnaan immoo addaan hin kuttu cidha sana jechuudha ilaaluu jalqabna hunda isaa ilaalta jala deemtee ijoolleen sun bareedinni isaanii dhugaan isiniin jedha isheen durbaafaa bareedinni isaanii oromummaa isaanii bakka dhiisii namni baay'een gana jarri kun oromoodhaaf haadhee kan wal gaggaafatee baa jira bakka baay'ee tokko namatti tola ture garuu maal godharee budaan nyaate ija bu'an dhugaan isiniin jedha garuu namoonni tokko maal jedhanii erga boqachuun isaanii hin oolle cidha mucaa isaanii arganii boqachuun bareeda warri jedhes jira. Namni tokko maal jedha hamman ijoollee koo barsiifadhee heerumsiifadhutti umurii koo na dheeressi kan jedhufaa jira. Barsiifattee heerumsiifattee jennaan barsiifatte yookaan heerumsiifatte yookaan fuusifatte jennaan ijoolleen kee iddoo qabataniiru jechuudha. Hamma sanaatti umurii koo na dheeressi. Eengadda kanaayyuu yeroo darbe maal jetti eenyudha ishiin Habiibaan jechuudha. Lijochen astamree dirree
እስከማበቃችሁ ድረስ እግዚአብሔር እድሜን አርዝምልኝ ጀት ቡና ደንፊሰቴ ጣና አርፈቴ ቹዶ አጌሰኒ አናርጊቱም እንዲ ላይፍ ሺ አመኒስቴ ዱረቲ ጸሎቲ ጎነሞ ዱአይ ጎነ ጀቴቱ ቡና ደንፊስቴ ጣና ፋርሲቴ አማማቋ በቃ ዱአይን ሲኒ ጎዳው ጸሎቲን ሲኒ ጎዳይት አከስፋይት ካነቹ ጆሌኬ በርሲፈቴ kan heerumsifattee kan fuusifattee taana iddoo geessistee waan si yaaddessu hin jiru jechuudha. Garuu haala kanaatu miira cidhaa keessa jiranii, sargii keessa jiranii, gammachuu keessa jiranii akkanumatti immoo akkuma bifuma sanaan deebi'ee yeroo kun namatti dhufu waan akkasii dingateenya taasni kuni nama naasisa maanni wanti kun maaltu godhame siin jedha. Na baay'ee tokko nama gaddisiisa anyways waaqayyo lubbuu isaanii amaaru maatii hundaaf jajjabina haa kennu garuu akkatti waan addaa tokko hojjechuun biyya keenya keessatti hin ta'u. Dhuguma sirriin jedha qabaatanii hojjechuun hin ta'u waan iji nama akka ija namaa keessatti ta'u iji hin ta'u iji sma'aa kan akka ija badduun hin jiru jechuudha. Na ijoollee sanayyuu waan isaan haa eegu waan isaan haa tiksu. Namni suuraa isaanii as fuudhee achi fuudhee ndau barsma ijoolleen sun bareedinni isaanii jenna barumsa isaanii jenna ogummaa hojii isaanii jenna addadha waan ta'eef hin taatu. Ndau ana yaaddee dhuga maaliif biyya kana keessatti waan adda ta'e hojjetu biyyoota gurguddaa ta'e hundi isaanii iyyuu qabu waan ta'eef hundi isaanii godhuu danda'u waan ta'eef humaa miti. Isaan manatti hin raajeffatan akka keenya raajeffatan maaliif hundi isaaniiyyuu hin hojjetu hundi isaaniiyyuu hin qabaatu hundi isaaniiyyuu hojjechuu danda'u godhuu danda'u waan ta'eef seensi isaaniif hin kennu biyyoota gurguddaa jechuudha. Biyya keenya keessattuu ajab jedhee hundumtuu rumaa odeessaa rumaa dubbataa hundumtuu diiwutii godhaa hundumtuu hin maxxansaa. Kanaaf ijoolletti iyyuu waaqni isaan haa eegu dhugaa lafa isaan jiranitti waaqni baaf gala isaanii haa eegu lubbuu isaanii haa eegu qilleensarra deemumti hojii akkanaa hojjetumti seexanni sittin inaafin namni sittin inaafin dhugaa waaqayyo isaan haa eegu isaan haa tiksu rakkisaadha biyya keenya keessa waan si kutuun beektu nama baay'ee dhabneerra mul'ateera naa dhabneerra guddateera naa jedhu nama baay'ee qat jedhee nu jalaa ciccitee nama baay'ee dhugaa itoo maatiin ittiin gammadiin ofii isaaniis itoo hojjetanii jiraatanii ittiin gammadiin akka dadhabanitti ijoollee baay'ee dhabneerra. Kanaaf amma ijoollee kana waaqni isaan haa eegu abbaa isaaniillee lubbuu isaanii haa maaru waan gochuun godhamu hin jiru garuu nama gaddisiisa.